Simboo maal taatee har'a sila alatti hojjetaa jirti jechuun keessa hin oolu. Alatti jechuutti jira har'a. Ciree ajaa'ibaa wajjumaan kan hojjannu ta'a haga dhumaatti na waliin tura. Shaayii baay'ee takka namni jaalatu hin jiru mana keessa garuu ta'ullee shaayii danfisuun hedduu natti tola. Namni kamuu ni danfisa himi akkasuma akkasii miti. Akkasuma egaa hordoftoota kiyyaa cireen keenya haala bareedaa ta'een qophaa'ee jira. Akkasumallee mootu asitti immoo maashaallah tabaarakallah shiitii fi maqlamaa fi diriyaa babbareeda. Namoonni sila eessaa fiddinaan jettan isinitti himeen jira duwwaa irraa fichisaa jira shaarbiiwwan kanniini maashaallah tabaarakallah. Namoonni barbaadan heeloo jechuu dandeettanii hanga dhumaatti nu waliin tura. Waa hedduuf keessaa qaba viidiyoon kuni. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyyaa warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa jirtanii akkamii alaamanni isaanii nagaa isin jecha kallattimaan gara hojiitti seenna jechuudha. Akkuma seensa irratti argitan san firfirii san fakkaatu wajjanna isin hanga dhumaatti na waliin tura laayikii sheer gochuu hin dagatina. Akkasumallee mootuu yaada muraada keessan bakka saanduqa koomentii barreessuu hin dagatina. Isiniin ta'a anaa miti jedhe yuutuubii jechuudha. Maaliif yaada nama achi jalatti akka yaadni namni yaada itti fakkaate akka ilaalcha isaanii achi jala kaaniif bakka saanduqa koomentii san banaa godha jechuudha yuutuubiin dhaabbanni yuutuubii. Kanaafuu mirga keessanii waan isin dhagahame achitti barreessuu hin dagatina jecha kallattii maashunkurtii keeyya quncifadhee bishaan keessa kaa'ee eegas booda kaarotiillee firii takkanii fayyadama. Jaansee qullubbii adii dhugaa dubbachuuf namni akka kiyyamee qullubbii adii fayyadamin bakka waan waa hojjetnatti fakkaatu watii gisee hojjedhu. Inna qullubbii adii kunoo akkuma argitan kana hidda 3 4 5 takka quncisee jira kunoo quncisutti jira. Shunkurtii immoo fireen jajjaba waan ta'eef fireen lama nagaa kaarotii firee tokko dirqamaa miti kaarotiin garuu anatu fedha jechuudha. Anis immoo waan fedheef itti dabala. Maaliif ree namoonni tokko tokko akka ofii hojjetan sanitti waan laalaniif akka ati hojjettu sirrii dhabuu sirrii akka hin taanetti yaaduu fa'aa dandeettanii jechuudha. Nama akka ofii hojjedhu kanatti akka kiyya kanatti sirrii jedha malee akka nama biraa natti toluu dhabuu danda'a. Abbicha saniif sirrii magaruu anatti toluu dhabuu danda'a. Kanaafuu anillee akkan ofiin hojjedhu akka ofii jaaladhu isinitti agarsiisa jechuudha. Isinitti agarsiisuu qofa yoo soomiti baqa hojjedheetuma viidiyoo gadhiisu jechuudha. Akkana bishaan dura keessa nannee bishaan lammataatiin keessa lollaanii akkasumatti naannawa kennaa bakka shunkurtii naannootti quncifni xararnee harkeen dhiqannee deebinee jirra. Eegas goodi shunkurtii keenya cirannaa jechuudha. Hordoftoota kiyya firfirii hedduu mi'aawu wajjin hojjanna ciree. Kanaafuu yeroo takka mana keessatti akkuma isinitti tottole akkuma isinitti feesatti dalagattanii miree keessattuu mana keessan keessa jiraattan amma firfirii kana misarratti hojjedhe nyaatuu danda'anii yoo natti tole jechuudha. Yookaan immoo irbaata irratti misaa miti laaqana jechuu kiyya dhiifama. Kanaafuu mana keessan keessa gizee jirtan nyaata gizee isin barbaachisatti waan isin barbaachisa dalagadhaa nyaadhaa. Kanaaf qursiin irbaata irratti nyaatamu namni jedhee itti farrame hin jiru jechuudha. Nutu maqaa godhaafi malee sa'aatii itti nu barbaachisatti waan nu barbaachise mana keenyatti dalagannee soorachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu ammaan tan immoo qullubbii cirutti jira. Qullubbii kanallee faqafaquu yookaan sirriitti bulleessuu hin dadhabne beekaatti akkana barbaadeeti jechuudha. Kanaaf kunoo haala kanaan jechuudha. Tumuu hin barbaanne soogudallee itti godhee akkasi bulleessuu hin barbaadu akkana akka taatu barbaada. Akkana hojjechuu deemu kun haala kanaan hin barbaade jechuudha. Hordoftoota kiyya itti aansee timaatima quncisadhe kanallee kanamatti goradde godhee jira. Goradde jechuun maal taate sila naan jedhina. Maaliif ree bakka rakkoon qabu akkana gurgurisee jira jechuu kiyya irraa quncisee jira waan ta'eef faqafaquu hin barbaanne. Ammaan tana kaarotii of faqaffanne walitti deebina daqiiqaan akka isinitti hin dheerannee fi asitti immoo firfirii gizee gootan gizee mara bishaanitti kororimmaa fi wanni gurraacha usuuda gurraacha qaba. Amma bakka kanatti qondoo barbarree afaan oromiffate waan jedhamu hin beeku isa bishaanitti nannee waliin daffisne bishaan san xabxabirra godhachuu dandeenya. Gizee macarrasha irra biddeena itti godhuuf deenu bishaan san itti kallasuu dandeenya jechuudha firfirii. Egaa qammata shaan kiyya booda zayitii itti godhadhee jira. Bishaan san gizee keessattuu biddeena dirqooshaa gootan akkas gootanii bishaan san yoo itti kallastan firfiriin keessan hedduu mi'aawa. Amma garuu waan firfiree mana normaal hojjechuu heedaa yookaan biddeenuma jiidharraa qullubbii reessisan zayitii dafatti naqa. Urgaan isaa maashaallah osoo silkii keessan isinitti darbe bakka natti tola akkana gizee jedhu firfiriyaanii haga qullubbiin dundiqoo dhama isii gara gubatuu deemtutti jechuudha. Saniin booda kaarotii fi'achuu godhadha.
shunkurtii ittiin goone beekaa qullubbii adii dheedhii dafatti godhee beekaatumaanii fuulni isaa itti akka bareeda itti aansee mootu namatti tolaa bareedaa osoo hin taane itti aansee kaarotiitti godhe kaarotii firfirii keessaa akka jamboo baasanii dafee hin bilchaatu waan ta'eef isa dursa bilcheessaa ዘይት ደንፈት የሆነ ጠል የማሳን ብልቻታ jechuudha kaarotiin osoo isin waliin dha'aa jirtan bilchaata ዘይtiin dafa waan ta'eef haala saniin kaarotii kiyya ni bilcheessaa qullubbii adii wajjin egaa diqqoo isii haala kanaan goone bishaan cinaan irra kaa'ee kana egaa qulleetti gizee hojjennu akka viidiyoon daqiiqaa 7-8 dhumatu miti bishaan xaapxab irra goonaa bilcheessina waan ta'eef bishaan qorraatti naqu cinaadhaan kaa'ee isa eega turtii daqiiqaa muraasaan booda kunoo haala kanaan bilchaatee jira jechuudha kaarotiin keenya haaluma kanaan ammaan tan ammoo shunkurtiitti galchina kunoo bilchaatee jira egaa jidduumaan immoo namoonni meeshaalee garaagaraa barbaadan akkasumas maatii keessan gammachiisuu barbaadan uffata garaagaraa na biratti ni argattanii diriyaarraa eegalee uffata kootiiwwan hawwataa ka qorraa ta'uu irraa eegalee garoonni garaagaraa darbannoo shiita babbareedaa maashaallah tabarakallah akka fedhii keessanitti shiita addatti illee shaarbii wajjinis akkasumas diriyaawwanis na biratti ni argattanii namoonni na barbaadan lakkoofsa godhatanii karaa waasaatti hidhuu jechuu dandeettanii uffata biintisiisaa uffata dheerallee na biratti ni argattan jechuudha hordoftoota kiyya egaa shunkurtii keenyatti nanneen booda haala kanaan waliin genne itti qadaannaa saniin booda turtii daqiiqaa muraasa booda walitti deebina jechuudha warri hangam ilaaltan viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatina sheer illee ima dhaqqabdanii fi yoo isinitti televizyyoota keessan irra sheerii gootanii garuu laayikii godhaa bira darbaa laayikii nooma isinirraa waan hin jedhu harkaan gaditti qaatuma bira darbaa isin ja'a yoo isinitti tole yoo isinitti tole ka dirqama miti egaa shunkurtii illee bilchaateen booda barbaaree keenyatti goonee amma sirriitti akkana sukkuumuu qabna madbashaan bal'aa waan ta'eef keessa fiigaa maaliif ree madbashaan ni beektanii miree bal'aadha madbashaa kan illee na biratti ni argattanii maashaallah tabarakallah bareedaadha distii siraamik jechuun ni danda'ama yaa bakka distii san qabannaa lamaan qabu malee qabannaa tokko ni qaba distiima jechuudha distiin siraamikii sanii sanyiin sallee isuma maashaallah bareedaadha jechuudha hordoftoota kiyya namoonni barbaadan na biratti ni argattanii akkanumallee mootu firaasha garaagaraa minxaafii isaa wajjin akkuma dura dalaksiisutti ni dalaksiisa viidiyoo godhuun natti hin tolle ammaan tana kun akkuma argitan deddeebi'aa jira waan ta'eef yuutuubarra inshaallah kallattii mangaa hojii deebi'eetiin jira eega akkana goonee bishaan xarxamirra godhataa suubuun tun haala bareedaa ta'een nu bilchaateen booda timaatima keenyatti galfata timaatima dhumarra jechuudha eega barbareen bilchaateen booda timaatima kicha keenya itti goona eegas booda ka firfiriin keenya haala bareedaa ta'een kan hedduu mi'aawu nu ta'a jechuudha hordoftoota kiyya eega barbareen sirriitti bilchaateen booda ni gizee kan gizee hojjaa dhufa timaatimatti galchu waxii immoo timaatima qullubbii adii malee tasuma natti hin tolu bakka jechuun osoo jiraatullee baatee bakka natti hin tolu jettu dhugaa isin ja'an hoo barattan akkasuma keessattuu qullubbii adii waaw maashaallah kunoo haala kanaan sugoon keenya gadi du'utti jira timaatimni sunillee kanarraa yoo gadillee kana caala lelaa hubaate rakkoo hin qabu kun amma garuu gallaafee jira akkuma argaa jirtan kana maashaallah tabarakallah ammaan sana mi'eessituutti godhanna egaa akkuma argitan kana ashaboo yookaan soogiddeetti godhee jira ammaan sana maaliif ree gara xumuraa geenneerra waan ta'eef asitti immoo mi'eessituutti godhee jira mi'eessituun kun waa hedduu of keessaa qaba absuuda of keessaa qaba kororimaa of keessaa qaba dimbilaala of keessaa qaba diqqoo isin garuu baala dimbilaalallee fayyadamuu dandeessanii garuu qimamii waxii fayyadamuu hundaa bakka takkatti qopheessa waan ta'eef haala kanaan itti godhee jira ammaan tana bakka geessinee jirra budeena keenya qofa itti dabalanna jechuudha hordoftoota kiyya bishaan cinaan jiru kana bishaan reefisanitti kallaasa jidduumaan isinitti agarsiisne dhiifama guddaa viidiyoo keessa seenne bishaan jalqaba isisan itti godhee itti qadaada jechuudha asitti immoo zinjibila faqaffaqee qimamii shaayillee cinaan itti godhee jira qarafaa fi qimamii shaayii dhugaa dubbachuuf manaa fixadhee jira kanaaf yoo qimamiin qabaanne shaayiin jedhu zinjibilallee hedduu fedha shaayii keessa itti goonee jirra bishaan hanga agamma asirratti xabxab godhataa jira amma garuu xab ka irra godhu waan geesseef garasiin shaayii kiyyatti naqadhee irra kaayee jira jechuudha hordoftoota kiyya biddeenni kiyya kunoo haala kanaan qophii ta'eetiin jira kanaafuu maal goona itti goona jechuudha bakka kanatti bishaan jalqaba ho'isisanii itti godheen ture kaameraa cufaatiin bana waan ta'eef bakka kanatti naa hin mul'isne kunoo haala kanaa firfirii bareedaa ta'ee haaluma salphaan hojjannee ciree ajaa'ibaa ta'ee sa'aatii barbaadanitti mana keessan keessa tariitii nama bira yoo manamaa ta'ettan namni bakka ciree kana goonaa akkasitti anillee jechuun wanni baay'inaan ciree irratti hojjetamu yookaan ganama nyaatamu wanni galgala nyaatamu galgalaaf guyyaa namni keenya nama biddeena baratee jira ciree immoo waanuma barbaadde goota hunduu waanuma mana ofiitti nyaatu
eenyutu nyaataa bire garuu mana kee keessa yoo taate waan nafseente si barbaade sa'aatii barbaaddetti hojjettee fayyadamuu dandeetta jechuudha. Haala kanaan qursiin keenya yookaan cireen keenya gaheetiin jira kunoo haala kanaan jechuudha hordoftoota kiyya. Kunoo isinitti agarsiisa kana fakkaata maashaallah jedha waaw hedduu mi'aayoo dhandhamtan immoo akkana asitti shaayii keenya mootu irraa baasnee dhimbiibanna. Kunoo hordoftoota kiyya gizee shaayii dhimbiibu isinitti agarsiisne shaayii keenya dhimbiifannee kunoo kana fakkaata. Koddaa sanatti naqadhee jira waaw maashaallah tabaarakallaa hedduu urgoofti shaayiin zinjibilas qaba. Ammaan tan ammoo firfiriin keenya haala saniin qophaa'ee jira haa nyaannu isiniin ja'a yoo isinitti tole laayikii godha asumatti aansee immoo viidiyoo nama tokko waraabee jira haga dhumatti tura ilaalaa hordoftoota kiyya ammarraa daqiiqama muraasa qofa laaltanii diriyaawwan kan akkanatti namoonni barbaadan osoo isin jalaan dhumatiin heeloo jedhaa maatii keessan gammachiisaa gatii dhiqqishuudhaan jechuudha wallaahi lazim maashaallah tabaarakallaa gatiin isaa hedduu takka bareeda walirratti 2800 qofa 2800 diriyaa fi wanni kan akkana diriyaa fi shaarbiitti shitaniin jechuudha. Shaarbiiwwan kunniin shaarbii Dubaayiiti hundi isaaniitu maashaallah piinkii tana hedduu fedhee jira. Garuu dhugaa dubbachuuf uummakii akka fidu kana hundaa hima jaaladha. Maallaa wayyaree. Hundoonni bareedan jechuudha filadhee fide waan ta'eef maashaallah kunillee hedduu bareeda. Halluu isaa gizee baay'ee viidiyoo gizee godhu as siqee kan viidiyoo godhuuf silkiin halluu jijjiirti uffata jechuudha. Laal uffatuma kana achi siqu halluu bira godhata yoo akkanatti isinis siqee isinitti agarsiisu halluun isaa isa dhugaa yoo kaameraa jalatti akkanas siqe mul'ata jechuudha. Kun bilbilaa yookaan dooqaa maal jettaniin isin maashaallah hedduu bareeda. Waan nama akkana isin agarsiisu kun hunduu gatiin isaa tokkuma shaarbiiwwan diizaayinii garaagaraatiin na bira jiru shaarbii Dubaayiiti jechuudha hundi isaaniitu bakka kamuu uffatanii wajjin dhaqxan boorsaa qofa isin barbaachisa waaw maashaallah tabaarakallaa hedduu babbareeda. Kasamuuna duraa gadhiisuun illee deebi'ee ajajee jira namoonni barbaadan kunniin illee ni jira na bira kanaaf heloo jettanii maatii keessan obboleeyyan keessan sarpiraayiz gochuu dandeettan kanaan wal gammachiisu waanuma bareedaadha yoo fedha qabaattanii jechuudha. Kuni kan nama tokkoo fi gara boqojii erguu edee meeshaa kana obboleeyyan tiyyaa jettee wallahi laazim baay'ee takkanaaf galatoomii ulfaadhu baay'een keessan anuma jajjabeessuuf bitattan wallahi hedduu naaf galatooma bakka waan isin jedhee isin ibsuu hin qabu dhugaa dubbachuuf maaliif namni tokko jechuun waan gaarii hojjetuun abbamaa fi namoonni hedduun Ameerikaa Jarman irraa waraana ajajeetu fa'aadisuutu jira warri samoona duraa gadhiise sun amma obboleeyyan keenna nu ergii fi garuu si jajjabeessuu fi nama naan jedha jira. Kanaafuu wallahi jaalalli keessanii bakka waan gaarii naaf hawwuun keessan akkan hojjedhuuf jajjabina naa ta'uu keessan hedduu natti tolee jira. Bakka kanatti immoo kooti shurraabiiwwan tan haadha kiyyaa lama naa godhinaan jette halluu garaagaraatiin asitti immoo isa kana obboleettiin jette heerumuu hedduu jira amma kanaaf diriyaa kana isiin piinkiin natti ergite garuu piinkiin hin jiru kanatti fichisiisee fi jira isa kana jechuudha. Waaw maashaallah diriyaan kun tokkoffaaf lammaffaa qaba warri bitatu barbaadan tokkoffaa lammaffaa qaba jechuudha. Tokko ka lammaffaa isaa ka qarshii 4000 tokko ni jira garuu shaakarraa miti akkanatti sun hedduu takka looyaa kun diqqoo isiisan irra wayyaa qaba jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maashaallah 6000 kun ammaan tana jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kana fakkaata ka lammaffaa isaa 4500 duraan 3000 amma garuu 4500 akkas 4000 galee jira. Kuni ilaala halluun isaa waaw innaa isiidha lama naa godhinaan jette tokko hodhisiisii fi tokko immoo akkanuma naan jette kana bittiin himan godhaaf isiin piinkiin natti ergite garuu piinkiin ni dhabe kanatti fichisiisee fi jira kana hin hodhisiifne diizaayinii isaa hedduu bareeda laala. Awwan akkana kana baay'een fedhu garuu ni bareeda dhugaa dubbachuuf laala. Anna ጊዜ sagantaa uffatuuf bareedaadha. Waaw halluu kana waaw dhibba kaayaaf halluu kanatti immoo wadhisiisee fi jira kun amma diriyaa hojjuma shiita kiyya jalaanii qaba gubbamarraan uffadhee isinitti agarsiisuu fi harkoon isaa gadi nama gayaa kun ka hodhame kaam isinitti agarsiisaa jiru kun diriyaaf shaarbii gogoraa jechuudha. Diriyaawwan kun biratti ni argattan namoonni barbaadan tanaan durallee maatii keessanii namoonni sarpiraayiz gootanii jechuudha. Waggaa tana maashaallah tabarakallah ni beektan jechuu barbaadeetti diriyaawwan kunniin waaw gatiin isallee hin daballe namoonni barbaadan kun amma qarshii 5,000 qofa jechuudha. Hordoftoota kiyya waaw maashaallah tabarakallah kana fakkaata hodhisiisee fi jira haala mijeessee bakka kun godhatu qofa halluu isaa agartanii yoo achi siqu hin daalachata. Kanaaf gizee baay'ee kaameraa jala siqee keessatti agarsiisuuf akkana ta'a halluun isaa inni tikkirii jechuudha. Halluun isaa sirriin isa kana
yoo achi siqee amma daalachoo godhe carqii kana kaameraan olii gadi fuufaa jira jechuudha hordoftoota kiyya maaliif illee hojiitti baay'ee na fakkaate silkii kana ni fayyadama tiktok illee baay'ee takka biizii ta'e jechuudha kaameraan isaa fuul ta'ee jira agartanii amma uffata kana yoo akkana siqee halluun isaa isa dhugaa yoo akkana siqee isinitti mul'atu kana waaw mixmixaa kalarii kuni obboleeyyan nama sadiif bittee isiin adda addatti jechuudha nama sadiif isa kanallee kuno waaw maashaallah tabarakallah kana halluu lamatti karee fi sanii fi kuni tokkoma ka duraa sun immoo adda dariyaani karee fi sunii fi kuni tokkoma halluutu garaagarummaa qaba malee eegasii kanan xumurree jira hordoftoota kiyya asitti illee wanta hafeetu jira asitti muutu kuno takka daa'ima qabdi kanaafu shaarbii tanallee dabalii shaarbii tokko kana suuraan kiyyarra na ergite viidiyoo kiyyarra shaarbii kan dabalii fi saniin booda qamisii wayitii fi gaawonii naan jettee jirti gaawonii tanallee kuno na biratti ni argattanii ta'u gubbarraan uffatamtu laaftudha carqoomni si maashaallah bareeda waan kamirraayyuu uffatu ni danda'ama kuno kana fakkaataa dheeraadha kiisii qaba harkoon isaa dheeraa gadi nama gaya jechuudha walumaa galatti gaawonii kuno lala kana fakkaatti kiisii qabdi hidhannaa qabdi harkoon isaa dheeraa carqoomni si waaw isa kanatti bitee fi jira shaarbii hojii xiqqoo walitti dhiyaatu naan jette waan boggeen ta'in jettee jirte waan ta'eef halluu kana kanatti fidee fi kana hidhaan isaa kana fakkaata eegas immootu qamisii daa'imaa waggaa 5 naan jettee jirti isa durallee takka wayitiif illee isa kanatti ta'ee ka gabaabbatu naan jette kanaafuu isii tanatti fidee fi jira wana taree fi yoon isa kana dhiyaatu sana agartanii shaarbiin isaa ka isa wajjiiniti kuni hundi isaaniitu meeshaan babbareeda daa'ima waggaa 5tiif naan jette qamisii kana gama ijoollee xiyyaaf bitu bitee fi ijoollee xiyyaaf maashii bitee jira jechuudha taniin piinkitti waaw baay'ee takka bareedu furdoodha garuu feekiin isaanii jira gabaarra amma kuni carqiin isaa baay'ee yabbuudha shaama fakkaata malee hedduu yabbuudha silibsii sadii akkasuma jalaa qaba carqiin gubbaa kun hedduu takka yabbuudha jechuudha hordoftoota kiyyaa boorsaa qaba itti aansee shittoo kanallee naan jette shittoo kun tokko lammaffaa qaba tokko yoo bitan addaan baafadhaa isiniin jaa sun kadheeraati kun immoo ka shammarraniiti waan hundu tokkoofaaf lammaffaa qaba akkasitti addaan beekuun barbaachisaadha viidiyoon kee kana fakkaata ture warra gammadaa daawwattanis hin jaaladha isin kabajaa baay'ee laayik gochuun dagatinaa chaaw